Agami. Nagami. Maal bakka jiruun? Jiru tanatu nu tadamana. Arraboo maal sifidemmoo ari'eetu. Warra dhiigaa jiru tanatu xiqqoo nuti dogongoree dhagaan guurateera. Lafa lolii jetteetta. Lafarra naarii hojjete. Maal immoo jiruun dhugaadha bar isin qofaa miti jiruun egaa nullee egaa akkuma agartu kanatti. Akkam? Jiruun kana immoo guutuu hiyaarsiti jechaaf hin jaabar. Ejaan jiraatanii qabda kun qabeenyi mana guutu. Ati na argine rakkoo fi qabeenya qofaa miti. Qabeenya malee maali? Qabeenya dhugaadha ni qaba. Galata Rabbi. Wanta akkanaan qabatan duniyaan tun siin guuttu si beekta. Siin guuttu. Dhugaa duniyaan kennee uuma xiqqoo wanni sunillee gaafa Rabbi guutanii guutamte yaaboo nin fuudha jee. Dhala maal dhabee siin jaagaa biyyaan baatana keessallee hedduu ture egaa dhala maal bultii jaarteetiin hojii jiraatu dhabeen siin jaaga dhala hedduu gaanuman argaa ta'a. Hedduun isii biyya tana keessa turtee hedduun isii ammoo heerumanii kabahantu jira. Egaa tanaafi malee egaa jiru alhamdulillah dhugaa qabeenya na kenne. Akkas jennaan harkaa akkana jirteerra. Akkamni akkana jirti hoggaa jettu. Akka fakkaata dhiyoo tana baay'ee irraa buutee jaafi dhugaa isaa qaba tokko hojii. Kun ammaa na jirteerga mana. Amma haaree dhuftee moo? Haaree haamisa amma guyyaa lama mootaa guyyaa sadii guyyoo lama. Warqaan irraan baqa inni jeega. Irraan baqa inni bar. Guyyaan baaraatu biraan dhiye kana. Akkas taanaan gaa waan akkanaa gaamaaf nu jala dabarsitee yoo haaree taate. Ni jirtii mi daruuri harka ammatu ijoolleen. Saayiba keetu fide moo saayiba kee wajjin? Saayiba kee yaa wajjin dhufan. Amma saayiba kee isaan gaa bilbila isaan qabdu maa bilbiltee mee odoo namni biyyaan baa oni bar haaree isii warqaa keessaan bakka gintan arginaan gaa irratti fajjeessa. Ni qaba amma irratti dabaaleetiin. Mee irratti dawwali gaa. Irratti dawwali gaa mee irratti dawwalaan kun khayrii haa ta'u. Mee takhayrii di lakiin. Ameerikiin ni numbar ibaabilii jirteerga. Egaa eedalla. Ono harkeen juga. Ndadaa heeti kaajee. Ndadaa bira hoteera moo. Jaamile. Yaamte ama. Taase. Hawasa ibi. Akkam nagaa. Dhimma atattamaa tokkoo fi barbaadamee ilaal dabii mana keetti hin eegi marma keetti gaama ammaan dhufa. Odoo achiin baay'ee eegi ammaan dhufa. Ammaan dhufa jee. Ammaan dhufa amma kun olaal akkanatti himuu kana jaala. Amman eegiya. Ta'e. Kun gaammude bolee ammoo kun naan jenne nuyi. Ammaan dhaqee fida dubbiidha ammaan. Laal irra guddaa atummaan haajaa kana laal atattamaan. Haajaa bantaame. Haajaa ta'e guutuu ani sii guutaan siin jee. Bas ammaanis kaa meeni naa gartaa goote laata. Halas deem. Ayyee. Bakka. Deema. Ayyee gammaan fida. Egaa akka ijoollee baranaa yoo nun godhin gaa gurbaan yaaboo hireen tun baay'ee isiin didde tana magaalatti dhadhaa godhugaa mee nutti haa qalan gaasitti qala jee gurbaan kan argannan gaa bultii ajaa'iba jarrani. Hawasa ibi. Betul? Awak dah. Awak lagi angkat tak? Ay. Oh, semata ini dia. Ajan jam tu nak kena berbatu tu. Ajan jam tu ajan kabar. Itu kata di berat bulan. Itu sana ni berkaburban ni pura aja. Hai, kurban ni pura aja. Kalau kurban aku itu ni pura aja. Rezeki serum beti ni akan dah jadi. Ni beti kai itu baran dulu isi jam sini sih. Cuma dah kai ni baca ni apa? Ibadah kali sih ibadah lah. Sanduk ni butuh singkit. Awak tu sana itu kan tu baca aku tu kau tu ram nama dah nara ram ujian tadi. Dengan mau berbatu, anak kasih san. Kalau tak kasih saya berbatu kan. Nama aku ni jaya saya boleh tu berbeza. Baka adu barat tu boleh ni ya awak aku sada ayat tu mata kalau mbak. Aja sama awak. Awak tu zuam baca aku. Hai agak tapi dia malah lekai badan tertentu sih tu kak. Hai, kau amma nara tu boleh. Ratin dah boleh tu ni.
Sentana nama rada bolan itu. Dabi galan. Halo. Halo bantu. Akami. Naga. Ada fi qottu mera ya tamada kami berbada didi. Ada fi qottu. Tadda fi qottu kan turuni. Ayya ayya. Ay ada fi qottu. Davi ya. Ay. Mijo ka akam isa. Micho ndi ste micho kopi da micho watak ya di micho no ruti de na ribati na maur bariate. Bas kadu ko naribati ni barka. Bar dorala nuti nuti mana kana jar. Me ko ti durara da na ra piris kya ra ko ruti sino mar ruti wa watu kun rabatu. Aye. Ayah gandan akam. Ay bantu rute. Ayah dame. Ay Mani marah jangan tu nak kena amkan itu. aradi si bangke adanu chabe sinja aga. Ayah. Bar wonni tun. Ayah jalan ko wawaya bakat ni te batu pinai ma. Awot zani ra bar dura lumma merka dura nuvirat zani. Bang ko macam absen itu batan. Aw man tala durala ri jadi gurba bere te kya ne di. Ayah. Dane wolbi tejine ka gurbani marenne ze bina aziti. Ayah wala no ko mana berbatu na agartan. Aw ka digar badu isi ka zambe agar kon dorali. Iminu dorala madanza. Hai. Ay. Mataratti datati macam. Yaw matama le di madan satu isa bakka madan satu malam dorala dono to. Allah kamu berbanu mekas tanah nama daina. Baka amma di satu bin re sinati yo kiana ga dabne kiana. Ayah tamam. Baka. Ano sini cinin te marah. Tilala matai. Eh. Isa jol marenne te sitte zebine sifuna tiji. Ayah rapid aja. Ye gamara. Tuna sige sanira di za. Ayah ratin pe ne tu kita gutisina. Ayo barsa kana ni si kana ratti. Ayah raja tu nanti pa. Tamam. Enyo. Sena. Po sini. Taga. Ye ta. Sahne hai sana. Ko sa kana. Aye. Akam go. Naga. Odi stiya. Awale gue guru ne awna gue yola ni maka. Akam biye. Biti bere tu adi steviya. Ega biye bare tu sati matu sim fidere. Awe nam bra du ajunu ci bere tu no tu siana. E go dum ne onu bere guru dem tu akatya e kono ka maniti. Sahabu gara. La ese tigarangal tu jama ga saiba ke timisan umurran. Sanu tu morat zani. Mataka lal sudatin ga waun daw ale ana jalal. Baka tamam sa kastanam baka tate. Amma ga miyo rafitani gustana fakat. Mijo ni far. Rafitani? Rafine yo. Ga kastanan ga odo bubbulega odo dastani akka ammatti gustu yari golun dandeeysan. Dandeenya romatu. Ara golun dandeeysan. Alas ga deemati miyo nakka gustu gara ga dafa. Aye Ana tamam. mada debetin jira numan demya rubo. Halas deemi hotu hati. Tamam manda kero bari. Deemi. Aye. Maal fakkaati jiruun? Adi si jiru nu oyuma. Aye. Anje turi bere tu. Akkamiin miyoon dhuguma haaraa nama dhufe? Awanga tara durasan. Nama nama dirati sitillen kijibu. Patana bergar kotu kota kajira. Rakkoo akkam? Miyyoo dhukkuba qaba moo maali? Nka micho telle micho ndu kuanga bdu. Anu guyan duru besan bari sibiretin buet nama dirati sikijibu nta biyotin nama na tira dubasi na. Maali dhugaan nama himtu maal taati miyyoo? Garu turte jirti garu Allah. Tillen kijibu. Illeenuu ati isii bira buute. Anu sibiretin buet. Gurbaan maaf na sobare? Aw gurbanga olla no jiru tergale bakati anu bercha berbadi tu na. Malagana kamera bakati sama bakati sinje. Akkana? Ga kakasii ga. Oga isalen jinkini jiti ame anga la biza na tumura nganyu takati. Ati oga isa kana len jinkini jiti. Ini mau bercha berbadi kan ya di mengo tu pintu bakat belum tu nutu bakati untuk bede me dana sinje. Ayo maalo ko gawuti ga. Anga dubbin untulalla. Dia biyo ga tumure coba dah harus buat lalu na. Tole yaa dhufani. Ay. Ustanii hoo? Aku nak orang menjual di sana. Ay, tay. Kamu gandan. Naga. Ayah. Ayya tay.
isi mucoon isin bantan. kunoo jirar. Eenyu isin jee maqaa kee? Boontu naan jaan akkamiin? Egaa wal barnoota gaarii. Ayyee haa ta'u eenyu siin jaan? Iyyaas falmata yookaan Ahmed naan jaan. Akka noorsi gaafate ilaali isa biratti dhiyaatan itti dabarsitu. Na akkasumatti dhiyaateessu bar haala shari'aa kennallee gaa namni tokko odoo walitti hin dubbanne odoo wal bira hin taa'in odoo waliin naasa'iin akkuma dhufeen gaa waliin maxxanee taa'uun kun shari'aanis nu nayyamu beekta. Deemaa rakkoon qabu. Aya gaafunoo gurbaanis kanaati. Ayyee. Bakka hoolaa taphattaa gaa. Maal deemuufi? Gaawwa jaalis bortaasis akkana dhufna. Haya gaa hundaafuu gaa anatu isin bilbila akkam? Haya hin badina haa? Haya deemaa gaa. Hayee boontu Ayyee. akkami? Ayyee alamtuma. Garuu gaa akkuma maqaan kee jiru kana yoo keessa gubbaan illee jiraate. Akkuma gubbaan nagaatti kana faayisaa iyyaas. Haaraa dhufte jedhan turee hangee dhufte guyyaa lama moo akkam jedhani dhugaadha? Akkasuma ittuma sanii jire. Guyyaa lama. Garuu nama guyyaa lama fakkaatu gaa nama amata lama sadii afur akkana fakkaatu laalla. Oomaan biyyarraa akka dhufeerin akkana fakkaata malee. Malamaan kan eegamu. Carrama kiyya kana na tolche jee gaa waa. Akkana jee gamarree waaqni nasiiba na tolche. Anillee barbaade qofaan walumaan nu tolche. Akkana taanaan tolte maarre. Eegaan jenne mee gaafii si gaafadha dhiifama wajjin. Hangam takka keessa turtufi? Anuma. Bar shakkii taate natti fakkaachuu didde. Maa shakki taree siimee qalmaan turee jee siimee. Ilmaan hoo qabda? Ilmaanis. Maa namni osoo heerumne dhala dhageesse. Haya gabar yeroo ammaa kana hedduu namni har'uma dhufe bor dhufe akkana dhufe kaleessa dhufe je'aatuma ilmaan isin qabu je'aagaa ilmaan hedduu ka biyyaa qabu fa'a. Harabta kanneen faayidaan dhuunfaa maalan godhatan. Akkana taanaan gaa wal taaneen jettu reeti. Ilmaan hin qabaate. Ani hin qabu. Ani ilmaan hin qabu gaa nasiibni kiyya amma dura gaa simarraa malee. Ilmaan hin qabu gaa waan qabeenyaati alhamdulillah kunoo argita. Gaa nasiiba yoo si tolche si dhangalaasuu qofa gaa qabeenyaa fi waan hunda waan qaburra. Inshaallah. Karma keessa abbaa keetii fi warra keetiitti gaa bilbiluun dirqamaa miti. Egaa isaan duuba waa dalagamuun hin taatu. Egaa shari'aa kennallee miti. Aadaa fi safuullee eeggachuu qabna booko. Haya egaa akkas goona. Haya egaa akkana jetta. Haa jiru bareeda egaa akkana taanaan gaa gandillee haa nu dhagahuun dirqamaa miti. Maraafuu gaa mee isaanittillee bilbillaati. Akkana jee gamarree waaqni nasiiba na tolche. Anillee barbaade qofaan walumaan nu tolche. Akkana taanaan tolte maarre. Eegaan jenne mee gaafii si gaafadha dhiifama wajjin. Hangam takka keessa turtufi? Anuma. Bar shakkii taate natti fakkaachuu didde. Maa shakki taree siimee qalmaan turee jee siimee. Ilmaan hoo qabda? Ilmaanis. Maa namni osoo heerumne dhala dhageesse. Haya gabar yeroo ammaa kana hedduu namni har'uma dhufe bor dhufe akkana dhufe kaleessa dhufe je'aatuma ilmaan isin qabu je'aagaa ilmaan hedduu ka biyyaa qabu fa'a. Harabta kanneen faayidaan dhuunfaa maalan godhatan. Akkana taanaan gaa wal taaneen jettu reeti. Ilmaan hin qabaate. Ani hin qabu. Ani ilmaan hin qabu gaa nasiibni kiyya amma dura gaa simarraa malee. Ilmaan hin qabu gaa waan qabeenyaati alhamdulillah kunoo argita. Gaa nasiiba yoo si tolche si dhangalaasuu qofa gaa qabeenyaa fi waan hunda waan qaburra. Inshaallah. Karma keessa abbaa keetii fi warra keetiitti gaa bilbiluun dirqamaa miti.
egaa isaan duuba waa dalagamuun hin taatu. Taate. Egaa shari'aa kennallee miti. Ni beektaa ati. Aadaa fi safuullee eeggachuu qabna moka. Sa. Haa egaa akkas goona. Hayyee. Ni goona. Hayyee egaa akkana jetta. Haa jiru bareeda egaa akkana taanaan egaa gantillee haa nu dhagahuun dirqamaa miti. Maraafuu gaa mee. Yaaboo gaa ijoolleen ammaan tanaa nama yaadattu. Yaaboo mucayyoon tiyya takka biyya abbaa tana keessallee qaceelteetuma turte. Yaaboo keetiin irratti dawwalaa eegime. Arra keetti dawwalee waanaa ergii jechuun hin qaba. Lakkoo isii kana. Hello. Ay. Yaa mujjira kam? Yaa borranaa dalaga yaa mujjira. Ani shintimeetti dhagaa gasaniiti raasii wajji. Halo Bontu. Akkami nagaa? Fayyaadha. Halo abbaa seen dhagaa. Halo gurrana tuuchitee baran dhageessu. Maali nagee? Naga'u maati. Maali nama yaaddumtiyyo? Maaliif akkana dhabamte immoo? Naga'umaa? Yaaboo barra sagaluma teetuun dhageenyeef irraa dhiiroo maal taate jechuudhaaf akkana si dawwale. Hayyee. Ani nagaya qaba abbaa isinoo fayya qabdani. Ummaanoo nagaya qabdi. Fayyaadha. Isa diilanumaa onneen si goggoyde abbaa maali ijoolleellee na gaafattu? Maali ijoolleellee na gaafachuu dhiifteetuma nagaya jetta? Afaanuma goggogaadhuma nagaya jetta ijoolleellee nama gaafachuu dhiiftee maal taate immoo? Mee sun haa teessuuti dhiisiiti. Ijoolleen namaa tasi booda deemte wofcooni bitte mana ni ijaarte amma waan biroo godhuudhaaf hunoo yaa'aniiti. Mee abbaati hoo maalirra jirta? Abbaa maal mana haasaa oltamee wofcoo fi maal mana jaarratanii kaanis maallaqa sun maa argutti jiru. Har'a isatti daangattee isiniif binne. Harree maal naa dubbatta? Harree sadeen ijoollee torban teetiin kirimtii baase. Hay sandiise sun dhumtee isaanirra dhumtee tiyyaa utti seente. Ati haasoo namni ammoo wofcoodhaa fi akkasin mana jaaree hunoo ammaan tana makiinaa bituu yaani. Ati maal godhu jirta? Abba kanamaan qajeelin amma kan fooqii si ijaaruun si heerumu jira laalan. Waan namaa qajeeluudhis kasan caaluun si godhuutii amalaan. Tujjaara akkasi tujjaaramsuu ta'a. Heeruma. Maaluma heeruma naa haasawaa oolti. Ati wofcoon ta'e heerumuma. Hiiga. Mee namni ilmi namaa hunoo wofcoon isaanii maallaqaa fi kana. Ati ammoo ilmaanuma sanuu daakachuu deemtaa oo fakkaatteeti. Ilmaan kee amma boodaas kaasiruus hin beeku. Kaasiis hin beeku. Narratti hin dawwalin. Ati ammaas kanuma wofcoodhaa fi maarree jennaan heerumuma naa haasawita. Ani maallaqa haraamis hin fadhu. Ni dhageessaa. An maallaqa keetis hin fadhu. Ati ilmaan. Atis ilmaanuma daakii naggat argi anis kaas jiruun fuudhee dallarraan gassii facaasa. Ammaan booda natti hin bilbilin. Dhageessaa. Dallarraan gaffacaaf ilmaan kiyya torbanu. Waakka
maal eenyu walitti dubbachuu jirta isa? Intalaan biraa dhufe santu ijoollee tokko feettee sanaasoo jira. Ijoolleen tamaan maal ilmaan dallaarraan gad caafta jechuutti hin jirtu? Tasiiti haa. Ta'eenyu? Kan intalaan biraa dhufe aaraatiin jiranii facaasa ittiin haraamaan facaasin jechuun jira. Hayi boontu. Hayi boontu. Dhageessaami. Dhugama jirtu lafa kaa'e. Yoo amma kunoo si dhaga'utti hin jiru. Maal dhageessame? Ilmaan dallaarraan hin harcaasinii dallaarraan harcaasaa jechuutti hin jirtu amma ilmaan sun teetoo malee ilmaan geelee teetii taphee taasii irraa dubbachuu jirtu. Ani ilmaan bijamee ilmaan nama ilmoo qabnee fakkaata. Ilmaan na bira jirti argitaa? Hin jirtu. Amma ilmoon qabdu ati? Hin qabu. Boontu. Soba dhiisi. Ayyee. Hangam biyya tana keessa turtee ilmoo meeqa qabda naa himi? Waa takkaa hin qabu eegaan dhufe guyyaa mucaan seenimne guyyaa 3 jee. Haya. Eega akkana taate egaa. Yeroo dhugaa dubbattu jira gaa wanti dhugaa dubbattu jira na eegi. Maal ku barbaade jirtu? Ati maantiisa qorqorroote maal? Najjaara qorqorroote? Dhageessa. Dhugaa yoo dubbatte. Ayyee. Saanjaa kanaan laal anaaf si malee namni ol bira jira. Kanaan mataa kee bubburisee. Mana bubburisee. Kanaan laal sidi dhageessa. Boontu. Dhugaa dubbadhu. Ilmaan meeqa qabda? Hin qabu ani ilmaan. Ilmaan hin qabu. Ilmaan meeqa qabda? Amata meeqa keessa turte? Anuma. Haqa dubbadhu. Haqaan dubbadha lafa kaayyee. Ha? Dubbadhu yalla. Sibiila kana meeshaa adda addaa. Hangam turteen jedhe? Ani eegaan ture ammaa. Amata meeqa keessa? Torba. Amata torba. Ilmaan hoo meeqa qabda? Torba. Torba qabda? Maaf soba dubbate duuba? Ani ijoolluma sana hin dubbadha jeetiin firraa sobaa. Kareessi bilbilee hoo eenyu? Abbaa kee. Maal godhi jira? Maallaqa fadha. Ilmaaniif. Hanga kana hunda haasoytee gaa kana hunda hojjibduun akkana jetteen dubbattu? Yoon akkatti dubbadhe atis nan ayyamtu jeetiin. Maarree gaanii ammallee sin ayyamu? Odoo waa takka hin dubbanne. Dila kana na teessiftaamo? Dhageessa. Odoo waa takka hin dubbanne dila kana teessee amata maama nan kennan ta'e yaa duba dhustee dila kana teessee miti. Laal ani obboleettii qaba dhala. Dhala irratti waan badaa hin yaadu. Namni tokko asiin jiru odoo anis illee si ajjeesi nam tokko asiin. Kanaafuu amma ka'iiti baaltuu kee baafadhu baafadhu. Amma hayi amma. Sirraa hin deemaa taa'ee. Hayi. Maraataa. Hayi. Alatti nubbadda baartaa hoyyaalle. Kotii siin jee. Maala kun maraataa bira na fidanii. Way. Gurbaan na soba tunnees gurbaan mallaqa ofiitiif. Isiin jiruu ofiitiif. Dhugaa yoo dubbatee jiraate maal qaban inni kun? Ha? Maal jechuu wanni akkana? Afiin ijoollee sana irratti waan dalaguun argite amma itti bilbileete. Hunda jaraatu waan isaan godhu. Hai. Waan isaan godhan karbaan ijoolleen hayi ammoo dhufanii akka bo'u jira. Halo. Hello. Hai. Maali? Hayi maali jetta? Ha? Aboo? Dhageessanii waan isin jiru ilmoon dhiiraa hin kijibdu. Namni kijibaa waa hin nyaatu. Maali isin akkasitti kijibuun miiciyoo amata torba ka ilmaan torba qabdu? Ha? Hin qabdu jettaniitiin guyyaa lama jettanii natti kijibdan. Haya, anama booda garuu ilmoo dhiiraati natti illee kijibdaniif haqa argee jira. Isinis homaan godhu. Amma booda namatti kijibdanii beekadha. Taa'u yoo riskiidha. Hai. Boo gurbaa sitti hime Malee itti moon. boo gurbaan kun hokkana jaame
Akkam jaa? Laal gaa dubbii hunda dhagee jiraatu maqaa isaa baafannu qofa. Nuti tamanna. Oomee Qottu. Siitu dhibee mee? Akkamitti itti nama itti himne? Ayaan gurbaan tokko jibeetiin jiraati maatiin taga. Ani itti himne yoo inni maali nu hamte. Gurbaan gaa wanta dhagee jira amma biyya tanaa baafannu qofa. Ana biyya beeku. Awwan ta'eetiin beekaatu ban. Dubareen isa ni